Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota Akkoo Entertainment nageenyi koo bakka jirtanitti isin qaqqabu. Warroonni maatii Akkoo taatan viidiyichi akka isin dinqisiisu shakkii waan hin qabneef like gochuudhaan eegala. Warroonni haaraa taatan Akkoo Entertainment subscribe gochuunii fi iddoo bilbilaa irratti cuqaasuudhaan viidiyooleen ajaa'ibsiisoo fi dinqisiisoon haala wayitaawaa addunyaa irratti hundaa'an guyyaa guyyaan akka isin dhaqqaban maatii Akkootti dabalamaa isin jecha ceesisa booda akka wal agarru ta'aa turtii keessan wajjin godha. Guyyaan gootota wareegamtoota Oromoo waggaan Ebla 15 kabajamee oola. Goototaa fi wareegamtoota Ebla 15 yaadachuuf sababa kan ta'e immoo hoggantoonni olaanoon ABO 10 ta'an hayyuu duree fi itti aanaa isaanii wajjin bara 1980tti gara Somaaliyaa osoo deeman bakka Shinigaa jedhamtutti haala sukkaneessaan ajjeesamuu isaanii ture. Mee keessa gadi buunee bal'inaan haa ilaallu. Seenaan isaa akkas ture. Hoggantoonni ABO olaanoo ta'an Ebla 15 bara 1980tti gara magaalaa guddoo Somaaliyaa Moqaadishootti deemsa eegalu. Garuu immoo osoo bakka yaadan hin ga'inii fi kaayoo saba ofii irraa fudhatanii gammoojjii ittiin qaxxaamuran osoo galmaan hin ga'in tasa walakkaa gammoojjii ilmi namaa miti simbirri irra hin barariine gidduutti hidhattoota Somaaleetiin qabamu. Hidhattoonni kunniinis hidhamtoota hunda akka amantaa isaaniitiin qoqqoodanii ajjeesuuf walii galu. Kan musliima ta'e mirgaan haa dhaabbatu. Hordoftoonni amantaa biroo immoo bitaan hiriiraa jechuun ajaja dabarsu. Hidhattoota kanneen keessaas walakkaan hordoftoota amantaa musliimaa yoo ta'an kan hafan immoo hordoftoota amantaa kiristaanaa turan. Ajajni hidhattoota qawwee afaanitti deeffatanii lubbuu namaa baasuuf akka leenca foon argetti muddamsuudhaan hiriira galanii akka ijarisaatti isaan ilaalaniin itti kenname rifaasoo haga qubaa kan itti hin uumin leenconni Oromoos afaan tokkoon nuti kan manaa waliin baane Oromummaa kennaan malee amantiidhaan miti jechuun ijjannoo qaban ibsatan. Oromummaa isaaniirraa osoo hin maqin qawwee diinaa osoo hin sodaatin hoggantoonni ABO kurnanuu akka ajjeefaman erga godhamee booda ardii Shinigaa irratti boolla tokkotti kabajaa fi amanamummaa isaanii waliin awwaalaman. Hoggantoota kanneen keessaas Magarsaa Barii, Gadaa Gammadaa, Yiggazuu Bantii, Abboomaa Mitikkuu, Fafam Dooyyoo, Dhaaddachoo Mul'ataa, Marii Galaan, Qeerransoo Mul'ataa, Irra'aanaa Qacalee yookiin immoo Abdiinuur Sheek Hasan keessatti argamu ture. Kanarraa ka'uunis bara 1984tti geggeessitoota ABO yeroo saniitiin Ebli 15 guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo jedhamee akka kabajamu ajajni kenname. Ajajni kunis kan dabarfame gootota Oromoo yeroo garagaraatti Oromummaa isaaniitiif dursa kennuun seenaa isaanii dhiigaan barreessanii addunyaa irraa godaanan akka waliigalaatti yaadachuuf akka ta'e geggeessaa ABO duraanii kan turanii fi dhiyeenya lubbuu isaanii kan dhaban obbo Galaasaa Dilboo himanii ture. Bara 1985 irraa eegalee caamsaa 15 guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo ta'ee kabajamuu erga eegalee waggoota 37 lakkoofsisee jira. Guyyaan gootota wareegamtoota Oromoo yeroo duraatiif ifatti kan kabajame bara 2019 Ambootti yoo ta'u saniin booda garuu deebi'ee ifaan hin kabajamne. Haa ta'u malee ammas namoonni dhuunfaanis ta'ee gareedhaan yaadannoo garagaraatiin guyyaa kana kabaju. Oromummaan nuti maqaadhaan beeknuu fi itti dhalannee guddanne akka laayyootti as hin geenye. Dhiigni uummata kumaatamaan lakkaa'amanii lola'ee haati ilmoo ofii ganama ribaa kaaftee galgala awwaaltee abbaan qe'eef maatii dhiisee bara irraa godaane bosonaaf daggalatti bineensaan nyaatamee leencaan qaqqalame tan lubbuunsaa tasaan bineensarraa hafte gammoojjii Shinigaatti diina garaa sibiilaatiin qawweedhaan nyaatamte. Kan manaa gadi bahee hin dhufaa eegani Oromummaaf falmee kotteesaa dhaban. Kan Oromoof falmee Oromoodhaaf du'e tokkoof lamaa miti maqaasaa yoon dhaye. Kan akka Abdii Qophee kan artiin siyaasaa mataa keessa dhaye nuhoonis barjiraa isa sin daganne nama Oromummaan sagalee fi sammuu al takkatti kenne. Eebbisaa addunyaa isa seenaan isaa garaadhaan hin baane kan inni ta'e san nam tokkoo hin taane. Uummanni Oromoo barachuudha qaba. Lammiin barate immoo mirga isaa gaafata. Kan jettee nuuf dhaamte eenyutu dagata
yaa Taaddasaa Birruu seenaan si yaadata. Gabrummaa mannaa du'a filannee saniif jiillee daggalatti galle jedhe Usmayyoo Muusaa. Akka durii miti Oromoon ati beeytu hundumtuu baqata onnee bara sanii ammaaf arguu baannus haa taa'u hin kenna gaaf tokko mul'ata. Jaal Adam Diimaa qal'aa akka migiraa ati hin deemte malee nu hosi yaadanna seenaa keettu jira. Qal'icha agaazii shanii garagalchee ofiis faana lixe Oromoof jedheeti ilmoo isaa kichuu haadha dhiisee lixe. Ati osoo hin jirtuu fagaattee nu bira nu hoos hin dagannee seenaa keettu jira. Nagayaan boqadhu kan onnee sibiilaa Mustafaa Huseeni ati dhugaan dhiira. Hin jiru baay'eedha maqaa isaaniin dhoofne ammas birhaaraya seenaan jaraan moofne. Qabsoon bilisummaa Oromoo Baaleen socho'ee, Afran Qalloon socho'ee, Maccaatuu Lamaan socho'ee, Lixaan socho'ee hidhannootti yagguu seenu adda bilisummaa Oromoo miti kan sochoofse. Adda bilisummaa Oromoo keessatti Oromoota qe'ee hunda keessatti qabsaayaa turanidha. Akka fakkeenyaatti kan akka Magarsaa Bariifaan ummata Oromoo bilisa baafna jedhanii bayan malee dhaaba adda bilisummaa Oromoo aangotti baafna jedhanii hin turre kan qabsaayanii fi kan wareegamaa turan. Nuti Oromoodha Oromoodhaaf manaa baane jedhanii malee nuti abaa'oodha abaa'oodhaaf manaa yaane jedhanii hin wareegamne. Abaa'oon osoo uumamuu baate Oromummaan asiin gahu bu'uurarraa yoo eegalle qubeen afaan Oromoo Haayilee Fidaa Kumaatiin fi Shee Muhammad Raashiitutiin kan hojjetame yommuu ta'u lachanuu abaa'oodha miti. Bara dargiitti garuu qubee afaan Oromoo uummata keessatti kan faffacaasee fi babal'ise abaa'oodha. Kun haqa. Wareegamtoonni kun ummata Oromootiif wareegaman. Ilmaan Oromoo dhaaba adda addaa keessa haa jiraatan malee warri qabsoo bilisummaa irratti qabsaayaa ture Oromoodhaaf kan qabsaayanidha. Walumaa galatti qabsaayonni kun qabsoo Oromootiifis ta'e tokkummaa Oromootiif siidaa kaayaniiru. Kaayoo Oromummaatiif waadaa waliif seenanii beelaa fi dheebuun dararamanii bakka bayaniif osoo hin gahin shiftootaan amantaa osoo wal hin qoqqoodin Oromummaadhaan godaanan. Akka bu'aattis waadaa manaa ittiin bayanii fi dirqama Oromummaatii fi obbolummaa guutuuf lubbuu qaalii jijjiirraa hin qabne aarsaa kafalan. Dhaloota qubeetiif immoo fakkeenya guddaa ta'uun daran tokkummaa Oromoo akka cimu seenaa dhiigaan galmeessisanii jiru.